Akkam jirtu ijoollee fayyaa keessanii ijoollee kun qophii addaa kabaja ayyaana Faasikaa yookaan immoo sooma hiikaa sababeeffachuudhaan qophii isiniif qopheessineedha. Egaa qophii keenya har'aatiin dorgaa dorgeedha kan isiniif qopheessine. Eenyu faa gidduutti taasifamaa yookaan jettaniitiin gaafattan ta'e isinitti himu ijoolleen ni dhufu. Egaa isinis immoo qalamaa fi waraqaa qopheeffadhaa. Achiin booda gaaffiisaa sirriitti dhaggeeffadhaatii deebisaa immoo maatii keessanitti himaa. Amma ijoolleen ni dhufu. Garasumatti isin dabarsina. Egaa amma sirra deebuudhaan ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana tura. Oh, ijoolleen dhufaa jiru ijoollee. Papa, baga nagaan dhuftanii. Qabiim sirriitti. Oh, taa'ame. Egaa ijoollee dorgommiin isaan gidduutti taasifama. Jalqaba irratti carraa ni kaafatu. Egaa carraa kaafataniin booda lakkoofsa carraa isaanii ni qabatu. Achi booddee gaaffii gaafatamaniif deebii kennuudha. Ni sodaattani? Gareen kun sodaatuun oolu. Sinoo? Tole. Hundaafuu gareedhaan miti kan isaan dorgoman. Of danda'aniiti. Booddee irratti garuu gareedhaan ta'a. Isinis dhuunfama keessanitti yaalaa hamilee kennaa qaba. Tole egaa amma carraan kennaa fi hundi isaanii carraa shan kaafatu. Gaaffii shan qabu jechuudha. Saniin dura garuu eenyu akka jedhaman isinis baruu qabdanii mitiire? Akkasimi callifneetti seenna. Yoon ilaalu ati isaan keessaa xiqqoodha. Akkamii na mo'atan jettee sodaatte? Dhugaa jedhu. Tole beesi marraa eegallaaf beesisi. Tole ani maqaan koo barattuu Kennaa Qalbeessaan jedhama. Kanan baradhu kutaa ja'affaadha. Baay'ee gaariidha. Si bira geenye? Nan beektamu. Meetti ijoolleedha. Warra na beektanis warra nan beeknis maqaan koo Faasikaa jedhamu. Baay'ee qopheessituu yookaan dhiyeessituu qophii? Gaammee. Gaammeeti. Isaanillee beekan garuu himaa gaafadhu miti Faasikaa. Carraa isaa argatan. Carraa himataniyyuu. Ani immoo Firiyyeen jedhaan. Mee itti ijoolleetti. Maqaan koo Firaa'ol Moomoyyeen jedhama. Barataa kutaa meeqaffaati? Ja'a. Ani nama kan nan beekni jira. Tole ani maqaan koo Feenetta Kruu jedhama. Kanan baradhus kutaa torbaffaadha. Dhiyeessituu qophii OBN Gaammeeti. Toleedha. Egaa ijoollee dhageettanii jirtanii amma kutaa ja'affasaa baratanii 8ffaa 9ffaa 10ffaa haa ta'u nan galchu. Beekumsa walii galaatti kan isaan gaafadhu. Carraa keessanii fudhattanii egaa carraa keessan fudhattaniin booda haaluma lakkoofsa isaatiin ni gaafatamtu jechuudha. Qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan qophii isiniif dhiyeessineedha. Egaa isinis manuma keessanitti teettanii qophicha hordofaa deebii kennaa ayyaana keessanis kabajachuudha. Nu faana turaa. Turtii gaarii ayyaana gaarii. Gaaffii lakkoofsa tokko kan qabate eenyu? Ijoolleenis dhaggeeffadhaa. Qophooftee? Bineensi muuzii quuncisee nyaachuun isa gammachiisu eenyu yookaan kam? Qamalee. Qamalee sirriidha. Lakkoofsa gaaffii lammaffaa. Asuma. Tole akkamii? Dhugaa yookaan soba jettee deebista? Kangaaroo ni beektaa? Dhugaa? Kangaaroon utaaluuf gargaarsi eegee ishee murteessaadha. Dhugaa. Argatteetti. Hamileen kennitan eegisi. Baay'ee gaariidha.
Egaa ijoollee kaangaaroon utaaluudhaaf gargaarsi eegee ishee murteessaadha. Eegee ishee kaangaaroon jechuudha akka miila sadaffaatti itti gargaaramti. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa eenyu qabate? Firaa'ol Maammuyyee dhaggeeffadhu. Sodaatte? Lakki. Tole. Dhugaatiin abuurtonni si'a duraatiif hawaa irratti dhugan isa kame? Itti yaadi deebise. Lallaafa. Lallaafaan gaa gosa adda addaatu jira miti. Mirindaan jira. Spraayitiin baanan tokkos jira. Lallaafaa kam? Kam? Coca-Cola. Oh, argatee jira. Baay'ee gaariidha. Gara itti aanutti dabarra. Lakkoofsa gaaffii arfaffaa kan qabate. Sibira? Tole, dhaggeeffadhu. Lakkoofsi jalqabaa telefoonaa yookaan bilbilaa ittiin yaalamu. Lakkoofsa kami? Meeqa? Filannoo qabu. Filannoon qabu. Tokko. Lakki. Carraan qaba. Carraa tokko. Yaala. Carraa sadiin sii kenna. Namni na gargaaru hin jiru. Na gargaartanii jiru. Dorgeedha. Danda'i. Ijoolleen manaatis yaalaa. Yeroo bilbilli yookaan telefoonni jalqaba kalaqamu lakkoofsa itti kennuu bitiira. Sirrii. Yaali. Ijoolleen manaatis immoo maatii keessanitti himaa. Egaa gaaffilee akkanaa kanneen kitaabolee adda addaa dubbisuudhaan odeeffannoowwan akkanaa argachuu dandeettu. Faasikaan yaalaa jirti. Yaalaa isinis. Inni irraanfattee malee jechuudha. Faasikaan. Turee erga jedhee. Qophiilee adda addaa yeroo dhiyeessitu akka odeeffannootti himtee turte. Ofii dagadhe. Ofumaa himtee ofumaa dagadhe. Aatiin itti. Nargamne? Yaadanni dhugaa. Yaadadhu. Isin keessaa namni yaalu jira? Feeleeti yaali. 17 44 65 Argattee? Kanaaf naa qabama jechuudha. Lakkii. Kanaafuu faasikaan tokko dhabdee jirti jechuudha. Lakkoofsi jalqaba telefoonaaf yookaan bilbilaaf yaaliidhaaf jechuudha. Yaalame yookaan kalaqame yookaan immoo lakkoofsi ittiin yaalame 17 44 65. Baay'ee gaariidha. Feeneet deebistee jirti. Gara itti aanutti dabarra lakkoofsa gaaffii shanaffaa namni qabate. Mana. Firaa'ol. Dhaggeeffadhu. Tole. Uummanni sareef jaalala guddaa qaban uummata kami? Faransaay. Argatee jira. Hamilee kennaafi. Firaa'ol hin danda'amne miti. Egaa kan hordofaatiin jirtan qophii addaa kabaja ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan qophii isiniif qopheessaatiin jirrudha. Dorgeedha kan isiniif qopheessine. Ijoolleenis kun akkuma argitan deebisaa afaanuma kiyyarraa. Gaaffii gaafadhee osoo hin xumuriin jechuudha. Isinis maatii keessan itti himaa akka jirtan abdii qabna. Gara itti aanutti dabarra. Nu faana tura. Gaaffii lakkoofsa 6. Tole. Amma argattee miti carraas? Dhaggeeffadhu. Qaamolee keenya keessaa kan yeroo kamuu guddina isaan dhaabne. Kam? Gaaffii miti. Yaaduman si gaafachaa jira. Funyaanii shibirra. Sirriidha. Qeensi keenyas guddina isaan dhaabu miti. Garuu funyaan keenya hoo maaliif guddachuu dideera?
Egaa kiyyaaf ka isiillee kunoo egaa yeroo hundaan guddata ta'e kan keellee xiqqishu. Guddina dhaabee laata. Tole gara gaaffii keenyatti seenna. Maal jedha seetee gaaffiin? Gurri keenya waggaatti giddu galeessaan inchi hangam guddachaa deema? Inchi. Egaa ijoolleettuun gaafa qophii isiniif dhiyeessuudhaaf deeman odeeffannoo adda addaa guurratanii dhufu. Odeeffannoo kana dhiyeessanii turan. Hin yaadatan kan jedhuufin isiniif qopheesse. Feeniyyee jalaa wada. Inchi. Lakki nan gargaaru. 0.01. Sirriidha. Egaa gurri keenya waggaatti giddu galeessaan inchi 0.01 guddata. Adaadoo. Ani gaaffii lama deebisee argachuun qabu. Argatteetta? Jechuun qabxii. Qabxii moo? Feeneet lama argatteetti. Kaasigaan tokko dhabdee turte. Amma gargaaree jira. Lakki. Nan gargaara. Lakki akkasiin sirreeffattutti himte malee argatteetti. Gaaffii lakkoofsa 7ffaa. Kennaa koo sirrii dhaggeeffadhu. Sooftii ni beektaa miti? Maal fa'aaf itti fayyadamna? Mana qulqullinaa fa'a. Mana fincaanittis. Garuu sooftii waan adda addaaf itti fayyadamnu kana biyyi yeroo jalqabaaf sooftii hojjatte yookaan oomishte eenyu? Duddana qabaan dhuftee. Isinis sirriitti yaala. Yoo isin dogoggorte hin deebistu garuu waan deebistu natti fakkaata. Biyya jalqabaati miti? Biyya Chaayinaa. Chaayinaa argatteetti. Hin danda'amne ijoollee. Garuu yeroo jalqabaaf bara kamitti akka oomishame beektaa? Bara 1391 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti jechuudha. Mootota qofaaf ture kan oomishame. Amma garuu namni kamuu itti fayyadamaa jira. Garuu jalqaba kan oomishte Chaayinaadha. Gaaffii lakkoofsa 8ffaa. Lakkoofsa 8 eenyu qabate? Raa'ol sirrii dhaggeeffadhu. Biyyi oomisha urgooftuu yookaan immoo shittootiin beekamtu eenyu jedhamti? Oomishni kun beekamaadha. Akkas faayidaan namoonni yeroo baay'ee ni faarsu. Urgooftuu oomishuudhaan beekamti fi sun eenyu? Firaa'ol Maamuyyee daf. Faransaay. Argate moo hin arganne? Marree miliin kennitaniif argatee jira. Hagammaa deebisaa turtanii miti kun ulfaataadha. Gaaffii lakkoofsa 9ffaa. Inni deebisnee dhabeera. Dhaggeeffadhu. Jechi Google jedhu gabaa jedhaan barreeffame. Miti yeroo bittinfamee dubbifamu maal jechuudha? Google. 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 Adda baasitii bibittinsee nutti hime. Isinis himaa maatii keessanitti ijoollee qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan isiniif qopheessineedha. Chaanaalichi OBN Gaammeedha. Nu faana turaa ayyaana gaarii. Nutti hime amma. Wal gargaara garuu adda adda. Wal gargaaruun inuman ta'an. Yaalaa isinis amma sadi. Global. Sirriidha. Okay. Global. Organization. Kana nan gargaartu tokko. Global Organization of General. Tunni gargaaruu danda'u. Tokko na gargaaras. Maali? Anka jedhu ol dorgommii ta'uu isaa irraanfatte moo? Wal gargaara jedheeni. Global Organization of Attimo Matikish moo namni yaadu jira. Harka deeffatu heddi. Tole. Hunda isaa nutti.
Organization of oriented. Language. Language of earth. Language of Language jedhachi. organization of oriented group. Group. Language of earth. Language. Language of earth. Walakkaa naqaba. Lakkii garuu yaadachiiftee jirta. Egaa Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Earth. Google kan jedhu gabaajeen isaa kana jechuudha. Carraa isaa garuu cinaa argattu. Gaaffii lakkoofsa kurnaffaa. Afuraa ol. Tole ka gaaffiin kun gaaffii ammaa kana wajjin wal fakkaataa hiriyyee. Of qopheessi sirrii dhaggeeffadhu. Jechi Adidas jedhu jecha gabaajeedhaan barreeffamedha. Yeroo bittinfamee yookaan adda addatti dubbifamu maal jechuudha? Adidas. Adidas. Yoo dadhabde? Lakkii. Innumtaa yaalu. Ayii mucaa dhiiraa tokkoon qaba. Innumti naaf yaalu. Maal jechuudha? All days I dream about sport. All days I dream about sport. Adidas. Sirriidha. Adidas kan jedhuuf qubeen isaa A D I D A S. All days I dream about sport kan jedhu kana gabaajeedhaan Adidas jedhaniitii yaamu jechuudha. Egaa ijoollee qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Faasikaa yookaan sooma hiikaa sababeeffachuudhaan qophii kana keessaniif dhiyeessaatiin jirru. Chaanalichi chaanalii OBN Gaammeeti. Hamma xumuraatti nu faana tura itti fufna. Turtii gaarii, ayyaana gaarii. Tole, gaaffii lakkoofsa 11ffaa eenyu qabate? Kennuu koo dhaggeeffadhu. Hin ulfaata? Itti malaalla. Osoo siin gaafatiin si gaafadheetti. Tole, magaalaa Finfinnee keessatti yeroo jalqabaaf mana fiilmii yookaan immoo mana sinimaa baanan san kan bane lammii biyya kamiiti? Lammii biyya Faransaay. Sitti fakkaata? Maali Faransaayinn tun hin baay'anne? Maal ka biraati? Mee tilmaami? Lakki tilmaami meeqa isii argatte boon arganne nan dubbadha. Ingiliz. Hin arganne. Gaaffii gaafatamtu akka hin dhabne. Kennuu koo argattee jirta. Hamilee kennaafi. Har'aan danda'amne ijoollattiin. Tole, gaaffii lakkoofsa 12ffaa eenyu qabate? Firaa'ol Maammuyyee. Dhaggeeffadhu. Dubartiin yeroo jalqabaaf dooktara fayyaa taate eenyu jedhamti? Akkuma addunyaatti jechuudha. Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell. Blackwell jedhe. Maal naa wayyaa? Argatee jira. Hamilee kennaafi. Dubartiin yeroo jalqabaaf dooktara fayyaa taate Elizabeth Blackwell jedhamti. Lammii biyya Ingilaandiiti. Kan isheen dooktara taates akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaatti bara 1849tti. Baay'ee gaariidha Firaa'ol. Tole, gaaffii lakkoofsa 13ffaa. Dhaggeeffadhu sirriitti. Maa godha gawaanuma sirra taa'edha. Faasikaa dhaggeeffadhu. Kufeen kufuu, badeen baduu, kan dhugaaf dhaabbatu
kan haqaaf falmatu kan jedhe eenyu? Rasii deebi'u. Sinis dhaggeeffadhaa. Kufee hin kufu, badee hin badu, kan dhugaaf dhaabbatu, kan haqaaf falmatu kan jedhe eenyu? Yaalaa sinis ijoollee Faasikaan udeessi. Beekaatiin madaadoo akkasuma kan nagu. Lakki. Carraadha. Argitanii jirtanitti ijoollee carraa isaa kenneetu maali? Jeneraal Waaqoo Guutuu. Sirriidha. Natti mina ijaalee sirrii ta'uu baate. Weellisaadha. Dargaggeessaa. Haacaaluu Hundeessaa. Haaceeku. Isatu jedhe. Amma argadhe. Ajaa'iba. Kufeen kufu badee nafuu kan dhugaaf dhaabbatu kan haqaaf falmatu kan jedhe eenyu? Haacaaluu Hundeessaadha. Hamilee. Amma argadhe. Tole. Gaaffii lakkoofsa 14ffaa kennu ko. Gosa simbirrootaa keessaa harma hoosisuudhaan kan beekamtu eenyu isheen? Simbira harma hoosisuudhaan cuucii ishee guddifatti. Akkuma namaa jechuudha. Salphaadha. Miti? Salphaadha. Simbira halkanii. Simbira halkanii baay'ee gaariidha. Argattee jirti. Gaaffii lakkoofsa 15ffaa kan qabate eenyu? Ana. Kan kee kun akkamii? Tole. Faaruu alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa nuuf faarsii jedha. Hataan moo akkaan isaanii? Akkaan malee. Harka kan keetis waan godhamu qabu sirriitti godhamu. Oromiyaa haadha seenaa guddaa handura Oromoota galma sirna gadaa dachee hiraaf seeraa haadha caffee odaa badhaatus gabbatus magarsituu hundaa durii bara dhibbaa dhiigaa sirraa dhiignee wareegama qaalii alaabaa kee ol qabnee gammadee bokkuu deebifannee nagaaf dimokiraasii saba Oromummaa misooma amansiisaa guddina tattamaa ummatoota wajjin jaalalaa fi tokkummaa wabii jireenyaati goonee kayyoo cimaa herreegamteeffanne kan waabdaaddu Oromiyaa lalisee dagaagee jiraadhu. Qabxiisaa ofiifiin kenna. Egaa gaaffii kana kan gaafadheef ijoolleen hangam beekuu ka jedhudhaa fi isinis manuma teettanii maatii keessaniif akka jettan abdii qabna. Egaa maatiin ijoolleetis barsiisonnis faaruu kana akka ijoolleen sirriitti baraniif hubachiisaa barsiisaa. Egaa ijoolleenis immoo sirnaan qayyabadhaa hubadhaa isiniin jennaa. Qophichi qophii addaa kabaja ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan dorgaa dorgee isiniif qopheessinedha. Dorgaa dorgee kanarraa ijoolleen ni hubatu ni baratu ittiinis buhaaru waan ta'eef hamma xumuratti nu faana turaa. Ayyaanichi ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Gara gaaffii keenyatti deemnaa. Turtii gaarii. Lakkoofsa gaaffii 16ffaa kan qabate eenyu? Argadhe kamma. Gaaffichi maal jedha? Faaruu yeroo ijoollummaa keetii faarsaa turte yaadadhuutii nu faarsi jedha. Faaruu barbaadde ta'uu danda'a. Obbolaa qabdaa mana keessa? Xixiqqoon jirti? Mana keessatti waan jedhani reessa? Atis guddattee guddoo taate jechuu kiyya osoo hin taane faaruu beektu akkanatti himtuuf. Tole. Waa'ee Abba Caadaati. Haa ta'u.
Abaa jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna abaa jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna jechaatti baay'ee gaarii. Tole barsiisonni maal godhu? Ijoolleen akka sirriitti waa qabataniif bifa faaruutiin barsiisuu mitiire nagaa yaadachiisumaaf eenyu jedhee garuu akkas doktara kabajaa artiist Alii Birraa. Tole itti fufna gaaffii lakkoofsa 17ffaa kennu yeroo dubartiin takka deessee gaaffiidhaaf bira dhaquu mitiire yeroo ol seenanii osoo hin taane yeroo eebbisanii maal jedhanii bahu. Waan jecha jedhamu tokko jira. Barteedhaan jechuudha. Hawaasni keenya jechoota adda addaatti fayyadamaa mitiire. Deettuu san jajjabeessuudhaaf gammachuu isaanii itti himuudhaaf waa jedhu. Mee kennaan dhageettee laata? Hin beeku kaa. Ol seenanii, eebbisanii, wajjin taphatanii, nyaatanii, dhuganii yeroo bahan waa jedhu. Maal jedhu laata? Siree cabsii ka'e. Siree cabsii ka'e. Ajaa'iba! Sirriidha. Garuu maaliif jedhan? Maal sireen qarshiidhaan bitama? Akkamitti cabsii ka'e yookaan cabsii ba'e jedhuun? Maaliif cabsisti? Maaliif sitti fakkaata garuu akkas jedhan? Jajjabeessuu. Jajjabeessuu qofaare. Maal isheenoo daa'ima argatte malee maal hin rakkanne hoo? Siree cabsii ka'e. Faasikaa ayyaanta? Sirriidha deebiin maaliif jedhan garuu akkas? Qanani'ii furdadhu bareedii ka'ii bareedii ba'ii jechuu isaaniitti. Siree cabsii ka'een immoo sireen cabsitii miti. Sirriidha argattee jirti hamilee kennaaf irra deebi'aati. Tole gaaffii lakkoofsaa 18ffaa eenyutu qabate? Feenuko dhaggeeffadhu. Amma fakkeenyaaf gara gaaffii kootti osoo hin seeniin dura osoo ati yookaan hiriyyaan ta'e isheedhaa miti jettee hirqifattee maal jettaan ati? Ammallee jette. Waa waliin jennu tokko jira miti? Bishaan dhugi. Lakkii. Maal hattee? Maal hattee? Maal hattee? Eeka erga guddattaniin booda gaafa hirqifattan maal hattee baatee fa'aa waliin jettu. Garuu yeroo daa'imman hirqifatan waan jedhamu jira hawaasa keenya keessatti. Yaali. Carraa qabaa? Carraan qaba. Waan maatiin keessan jedhu hin dhageettan moo hin dhageettanii ni hubattan moo hin hubattan kan jedhuuf. Daa'imni waan jedhamu wayiitu jira. Aannan dhugi. Lakki. Eebbifame. Lakki. Yeroo sadii yaaltee jirti miti? Maal jedhama? Deebisaa himuuf hin deema. Hin yaaltu si. Qooma bal'ifataa jira yookaan bal'ifataa jirti jedhama. Yeroo daa'imman xixiqqoon hirqifatan jechuudha. Isaan jedha daa'imni kiyya qooma bal'ifataa jira yookaan immoo qooma bal'ifataa jirti jedhamu. Tole gaaffii 19ffaa eenyu qabate? Sima bira jira? Dhaggeeffadhu. Kanan deebista jedheetii yaada. Osoo roobni roobaa jiru aduun yoo baate maaltu ta'e jedhama? Akkuma barteetti jechuudha. Waraabessatu dhali. Sirriidha argattee jirti. Osoo roobni roobaa jiru yoo aduun baate waraabessa dhalee jedhu miti? Garuu eenyutu arge? Namni arge jira? Garuu argattee jirti. Tole
Gaaffii lakkoofsa 20ffaa eenyu qabate? Anuma. Ahaa, sima biraa? Kanaaf of duubatti hafteedha. Tole, dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee osoo haasofnu hidhiifaa of ciniinnaa miti. Hoggas maaltu ta'e jedha. Yookaan of ciniinte jetteetiin yeroo ati maatii keetti agarsiifattu. Maal jedha? Nama si kaasutu jira yookaan waa'ee kee kan dubbachaa jirutu jira. Ajaa'iba. Akkam ture dorgeen ijoollee kana gidduutti taasifame. Bareeda ture miti? Isinoo barnoota gaarii irraa argattanii? Baay'ee gaariidha. Amma gara marsaa itti aanutti dabarra. Nu faana turaa carraa kaafate. Lamaan ta'aniit waan isaan godhan hin laaltu. Ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nu faana turaa. Amma immoo nama lama ta'aniiti kan dorgomanii garuu eenyutu eenyu wajjin ka jedhuuf immoo carraa kaafatanii lakkoofsi isaanii yoo wal fakkaate waliin dorgomu jechuudha. Tokkuma kaase. Tokko kaase. Fidi carraa ka duraa. Kan duraa fidi. Kan duraa fidi. Tokko kaase. Carraa ofii kaafatanii jiranii lakkoofsa 2 kaacha keessa jiru. Lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2. Lakkoofsa 1 kan kaase waliin ta'a. Lakkoofsa 2 kan kaase immoo waliin ta'a. Tole, firaa'oon lakkoofsa meeqa? Tokko kakaaftan natti agarsiisa. Meeqa? Tokko. Lama jechuudha keessa. Tole, isin garee tokko, isin immoo garee tokko. Kanaaf barreeffamaas na bira jiru laaltanitti mallattoodhaan hiriyaa keessan sanitti agarsiisuudha. Tole, isinirraa eegalla. Kottu. Isin barreeffama kas jala jiru dubbisaa. Sirriitti deebistee moo hin deebisne kan jedhu ilaaltu. Afaaniin dubbachuun hin danda'amu. Ati gochaan itti agarsiifta, inni immoo waan ati itti agarsiifte san hubateet deebii kenna. Sirriitti itti agarsiisi. Laali sirriitti. Takkiyee. Makoodii. Tokkotu isinaaf. Dafii dhumaa jira. Lukkuu. In arganne. Taa'e. Egaa maal jedha kas jala jiru? Guchiidha. Ati sirriitti itti agarsiifta. Guchiin afaan ishee akkas qofa. Ilaa morma isheeti akkas jirti. So akkas jedhee hin ta'u sirriitti. Hin arganne. Gara keessan itti dhufna. Eenyu kottu. Lakkoofsa 2ffaa ta'a. Isin barreeffama kana dubbisaa. Tole. Kasuuta deemtu. Kasuuta deemtu. Kan dhagaa ofirraa qabdu maqaa ishee jalaa badee dhugaa. Kan yaadachiisa. Yaa Rabbii. Sun beekun dagadheem. Hilleetti wajjin dorgommii qabu ture. Hilleetti fe'e.
salphaadha. Maqaatu na jalaa badee malee waan hunda yaadadheera maqaa qofa hin jecha irraa ka'u. Gaaffii nyaatamuuf deemtanii. Dhabuuf jira. Yeroo deeme carraa takka qofa. Maqaa hunda gadhee dhugaa. Dhuguma ammoo. Dhugaa hunda gadhee. Qocaa ture. Hin arganne. Hin arganne. Tole. Isaanis dhaban isinis dhabdan carraa lammaffaa. Tole eenyu alaalu? Sirriitti agarsiisi. Sitti agarsiisi sirriitti. Adaaduu ishee gargaaraa turte nan gargaartu. Laakiin dubbanne isheedhaafis. Oduu durii keessa jira jettee itti himte isheedha. Agarsiisee minni sirriitti. Irra deebimee yeroo tokko. Harka dhiqu. Waraanu wayii qabdi. Wanna waraanu. Carraa tokko qofa qabda. Maqaa ishee. Ismaa miti reega barbaadu. Xaddee. Xaddee. Silaalaan. Isatu balleesse malee naa qabe. Akkana jettee. Akkana jettee. Osoo jetteeni qoreen sana sun ta'a. Deemet. Raawul. Anaaf si arganii miti. Xaddee yookaan dhaddee miti. Baay'ee. Tole gaaffii tokko qofaan nu hafaa. Carraa eenyuti? Kaisaan eenyu alaalu? Hubattee? Kun jedhame kunis jedhame tanaaf. Kun dubbisaa si nu boodee. Tole ibsiif. Qurxummii. Baay'ee gaariidha. Tole ijoollee, qophiin keenya akkam ture? Isinitti tole? Baay'ee gaariidha. Egaa gaaffilee gaafataman keessaa meeqa argattan? Meeqa dhabdan? Tole, kan argattaniif baay'ee gaariidha. Kan dhabdaniif immoo deebisaa sirraa waan argattaniif sirriitti beektanii jirtanii miti. Ajaa'iba! Baay'ee gaariidha. Egaa mee gaaffileen akkanaa kunniin ijoolleedhaaf dhiyaachuun isaanii faayidaa maalii qaba ka jedhu immoo mee hirmaattotuma kanneen gaafadhee qophii keenya goolabna. Faasikaa sirraa hin jalqaba. Mee akkam ture gaafichi? Gaafichi gaarii ture. Waanuma ani kanaan dura jedhee gaafatame garuu nan dhabe. Kanaafuu waan kanaan dura jennee immoo waan beeknu hagam yaadachuu dandeenya kan jedhu. Kanaafuu dandeettii koo akkan ilaalu na godheera. Namatti tola. Ergaa baga geessanii kan kee dabarfadhu ijoollee hiriyoota qabdaa miti? Hiriyoota keetiif. Warreen qophii keenya daawwachaa jirtan hundi keessaniyyuu baga ayyaana Faasikaa yookaan immoo sooma hiikkaatiif nagaan isin ga'e jechuun barbaada. Galatoo. Kennu kootoo akkam ture gaafichi? Gaaffichi bareedaa ture. Egaa gaaffichi ijoolleen ammaan wanta durii beekuu waan dubbisan irraa akkamitti waa hubatu kan jedhu nu barsiiseera. Anis egaa waan hedduu irraa baradheetiin jira. Waa'ee namatti tola bareedaa ture. Dubbisa irratti maal fakkaata?
Dhumaan jedha. Tillee hiriyoota keetiin baga geessan kan jechuun barbaadu yoo jiraate. Hiriyoota koo maatii kootiif baga ayyaana Faasikaa yookaan immoo sooma hiikaa nagaadhaan isin geessin jedha. Tole baay'ee gaariidha. Firaa'ol akkam ture gaafichi? Gaariidha. Si tole? Eeyya. Faayidaa maalii qaboonni akkanatti gaafiilee akkanaa kana ijoollee gaafachuun? Ijoolleen barnoota irraa dabalatee beekumsa waliigalaa akka beekaniif. Akka beekaniif gargaara. Baay'ee gaariidha. Eenyudhaan baga geessan jechuu barbaadda? Maatii koo fi hiriyaa koo hundaaf. Maatii fi hiriyoota isaa hundaanuu baga geessan jedhee jira Firaa'ol. Tole Feenit bira geenyee jira. Feenit maal jettaa? Gaafiin akkanaa kunneen ijoolleen yeroo gaafataman isaaniif faayidaa akkamii qaba jetteetiin yaaddame? Wantootuma naannoo keenya jiranii baay'een isaanii gaafiin kunniin hammam beeknaa kan jedhu ibsa. Lammaffaan immoo dandeettii xiinxaluu keenya sin gabbisa. Kanuma. Kanaafuu barnoota yookaan kitaabolee barattaniin alatti kitaabota adda addaa akka isin dubbistan gaafileen akkanaa kunneen chaanaalee adda addaa irratti dhimma gaafatamu. Mitiira waan akkanaa kan hordofuun barbaachisaadha. Maatii koo, hiriyoota koo akkasumas immoo ijoolleen foddaa televezyiinii kanaan daawwachaa jirtan hundumti keessanuu baga ayyaana Faasikaaf nagaan geessan isin jechuun barbaada. Baay'ee galatoomaa hundi keessanuu. Egaa qophii addaa kabaja ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan qophiin isiniif qopheessine kanumaan xumurra. Isin kan nyaattan nyaachaa kan dhuddanis irratti tunachaa qophiilee hafan daawwadhaa isiniin jecha qophii keenya ammoo goolabnee jirra. Isin jaalannaa ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti ijoollee. Nagaatti.